Galaana yenne galu yo jenne. Shaliha jenni maal jenna? Barsiisaa kun waan So akkana ta'uu bari'anillee timma kaman ture. Yoya joli qashtii akkam nageenyi keessan badhaadhaa maarufaanaan jedhan bagara chaanalii kana nagayaan dhuftan jecha arraantanis akka kaleessa dheengaddaa viidiyoota hedduutti bohaartantiin bashannantan shaashan baay'attan isinii qabadheen dhufee jira. Ayyeegaa warri chaanalii kanaaf aarawaa taatan like share subscribe gochuun akka hin irraanfanne isti'aara laayikii 100 ni barbaanna. Abba jennee kana afaanuma keenya katabne gara video keenya jalqabaatti yeroo dabarru Aymanin arganna. Ayman gaa akka beektan TikTok gubbaarratti illee baay'ee nu bashannansiisaati. Viidiyoo tanni dalage keessaa hedduu kan na bohaarsisnii qabadhee dhiyaadheen jira. Obsa arree fi garaan na dhukkubu jira maaliin ta'e dhiiroo? Aboo Ayman garaan kee qullaa waan ta'eef idee mitti nyaadhu. Yeroo hundaa mataan si dhukkubuuf naa galee jira biroo kiyya. Mataan kee duwwaadha jechuudha. Viidiyoo inni itti aanu hojjecha Ayman kana sirrii matti describe godha jedhee yaada. Ay ilaallu nami sammuu duwwaa maal gochuu yaada. Tammaat jafaro. በጣም አትወርወር አያው kofalaa jiru jechi Ayman sila jedhe kun namicha kan describe godhu jettanii yaaddumoo akkam ay ilaallu انت ماذا Indo jedhetti kofala ilaalami nami bishaan lixee akkana ta'ee beeku jiraannan cinqii inni keessa jiru baay'ee sirrii mattuu bata. ጉድ ሀገር ሩቅ ነው osoo ijoolleen kun hin jiraanne jettanii yaadanii beektu. Osoo ijoolleen kun hin jiraanne ishi ijoollettiin illee jiraatan utuu masalaaleen kun hin jiraanne mucaan kun akkam ta'uu yaala. ስራ ላክለት እሱ መሰላ ላክለት በመሰላል ወረዳችን ቀስርያ በዛው ልቀጥ ታርገው ወረዳ ታታሪያለ ቀስ ቀስ Akkuma muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed diaspora miliyoona takka biyya keessatti waametti diaspora ni jalqaba biyya seenee jira gaa. Yoo ni biyya seenu viidiyoo waraabamee jira viidiyoo ilaalla. Inaaffaa guddaa qabaannaan viidiyoo kana ilaalina. Maaliif jennaan bamanaaf ati mana ittaansinii ilaalu kun baay'ee nama inaafsiisu. Wayye beneedaa kiyya. Redduuti yemii harree hedduuta kana dabbare ni beektaa. Mee harra qoosuma takka qoosii na qofasichiisime. Ati numaa si dabbareemu. Mee kaardii keessaan qabu kaardii qarshii dhibbaa naa naqi. Kaardii qarshii abbaa dhibbaa itti naqiif. Qoosaan kee baay'ee nama qofalchiisa. Kanoo kan biraan qabdu. Aboo Jaalaa. Obba, ede bolla kana dhaqi matosha tokko ranaa fi diboo. Ayye abba. Bal sinjaal gaafatte abba hin qabnu jaan. Hin qabnu eber duraanu olla badaan qabla rahmatan qabne. Meede matoshu maaree xiyyisan na gabbaas imma mana. Maal jedhama aboo kun kan saa mana ka'ee kan ollaa gaafata. Manni Oromoo akkasii argeen beeku garuu jarreen afaan Oromoo baranii laata. Ayyee akkuma hundi keenya beeknutti gaa nageenya biyyaadhaaf jechuudhaaf waamicha muummicha ministeeraa Itoophiyaatiin akka godhametti namoonni raayyaa ittisa biyyaatti makamaa jiru. Osoo akkana ta'uu bari'anillee itti makaman ture. Ayi ilaallume. Remix with Akon. You're one wrong. Where does man come from? Maal taatee laata sini wayyaa adiiffatte akkamiin seente maatii dhalaata. Mojin, Senegal Mojin, Fojim, Mekan City Mojin, West Africa. Kanarra deebina, isa kanarra deebina.
Man come from Bojin, Senegal Bojin, for Jamaican City Bojin, West Africa, North Africa, East Africa, Addis Ababa. Aka, mau kudu makai saja ni. Have the same vision, Muslim and Christian. Esar fangaru waram kan dalam mereka sambayatan. If we just listen, we might learn something. Let's fight together and not each other. Like the oppressor, be the successor. Dish the Kano, remix with Akon. You one wrong. Sekarang nak filala. Nansoba nishani dah icajira. Where this man come from? Bojin, Senegal Bojin, for Jamaican City. Aye, osoo akkatti namni afu jira. Mee na hima kominti gubbaa irratti legal muun barbaadaa warri jettan. Yogguu nyaata nyaatanii mangaagaan keessaan amma baachuu danda'u qofa gurshachuudhaaf yaala. Video ni taanu kun yaa kan mangaagaa keenya caalaa yoo gurshan namni maal ta'uu danda'a wanta jedhu nu agarsiisa. Anan video settaanu kanatti immoo anaa nyaatu jechuu bicha dandeessu waa tokko gochuu hin dandeessanii ilaalami. Tapha akkasii lafan isaanitti taphatan qofa yoo beektan komentii gubbaa irratti na barreessaa. Tapha akkasii an taphachuun barbaada. Yoo ko guutuu laadhee fi tapha akkasii taphachuun barbaada. Isinillee hin barbaaddu beeka. Haa ilaalluun tapha akkamiiti. Tapha dhibee jira taphi. Garuu maaloodha gooliinsa. Afuuffee sana dhoosuudha moo huruudha? Abo generationi siyaanaa kana hin dandeenye mucaa xiqqaa daa'ima kana laaf ilaalami. An jannata irraa hin dhufe. Eenyu jannata irraa dhufte? Musiiba. Warraasaa baateeti. Sirratti hin dhaamsan saamuu. Eenyu dhaamsite akka keetii kana agartee makiinaa guutuun tumaaya. Weelluu hacee irratti dhagaan saggoo dhoofte intala argeessa jedhu sana yaadadhe. La ijoolleen hiriyyaan ta'e mirganaa keejituu keejiwaan gara hojjetti maal taatee? Si fakkaate. Si fakkaate? Aboo taati ijoolleedha gana. Hiriyyaan ta'e uffaan eebis. Aara kanaa sin gaggabsin. Eenyu? Ayyee itti fufna. Tuubi abitoo kabbadee yeroo hin amanin jiru. Maal jedhu seeta? Wallaggaa yaalii taphiftuu dhagaan kibee konkolaate. Ollamneere tokkitti koogaraan didee tokko yaade. Shurrubbeen hin qaarite geggeesseen biraa dhufa. Garako jabaadhu kan jedhan immoo wallaggaan garaa jabaata kanaaf kumaandi postiivaata. Wallaggaan garaa jabaata kanaaf dhugaadhaan jibbaata. Jarattiin hin qaarite dhiira koo tilkaanfite jalmarroolli taalliteen jedhee hojjedheen ture. Jaalala akkasii rabbisniif hin kenniniin jedha. Hanga qab jaalala hanga qabrii wanta jedha sana beektuuni isin hin kennin yoo warra akkanaa ta'e. Caaltuu koo keenoo fajjeessa jireenya jibbisiiseera naan dhugaa. Akkasuma namis keenoo fajjeessa kaa? Ammam wal jaallatu jarreen kun ilaalami. Laafettii koo tokkittii koo ija koo maanuma si godhu laata siin ati immoo maaf fajjeessa gaa? Ati duunaan liqinirra jiru yoo kaffalanii caalaa koo. Akkasii. Galaanaa jennee yoo galoo jennee Shaliha jennee maal jenna? Gaafii barsiisaan gaafate kana keessaa barattooti deebii qabu. Maal jedhan? Barattoota mee gaafii takkaan isin gaafadhaa Galaanaa jennee galuu yoo jenne Shaliha jennee maal jenna? Barsiisaa kan waan saloo jennare. Aboo kottu bainarraa.
baratamti gagama kana tokko kutaa tokko keessaan dhiba hundi keessan illee nama akkasii sun qonnamee beeka. Maajikii isiniif fakkaatiin jira iddoo hunda. Barataa akkasii gaa deebiin deebisee har'aa deebiin deebisee jedhee kan naqee maatiitti himuudhaaf yaaludha beektumii wal beekna. Sillee ta'uu danda'a. Egaa viidiyoo dhuma irratti isin qabadhe immoo maajikii isinitti fakkaatiin malee hundi keessan barattoota akkasii isin quunnamanii beeku. Haa ilaallume. Har'a qormaata jira. Dareen seentu. Maal har'a qormaata jira moo? Ani qayyamanne abboota maraa hojjeta. Namni kaartoonichi hojjete ashaangulitichi hojjete garuu nama cimaadha beektu. Ni qormaatni jira jedhu gaa nama qalamii warra jedhamu beektuuni. Warra barumsa danda'u ni fakkaata nama akkasii jechaadha. Isheen kun immoo goskaatii namni mataa hojjetettee ijoollee katamaati gaa. Ifamaa gaansinachi. Maal abbaa keenya nachiisistu? Sin fayyadu kaa? Waan na fayyadu na fayyadne sitti himamoo? Elaa. Sinachiisu jedhee daree keessa gurra kee qabee baasee lama sirra godhe. Tole sinachiisu. Tole barattoota hundi keessan waraqaa qorumsaa erga isin ga'e barattoota lamatu naafa. Lamaan isaanii 100 keessaa 100 deebisaniif. Kanaafuu barattoota kana lamaan adda baasuuf gaaffiin gaafadha. Tole kennasa garaa asii kottu. Kennasa handaaqqoo gaafa goyyomsan bakka duwwaa. A sinaayiperiin kuffisan. B bishaan ho'isanii qaama keetiif jedhan. C sangaan irratti bare. D deebiin qabu. Komantii gubbaarratti deebisaa isin jalqaba. Dai barreessi. Itti fufna. B bishaan ho'isanii qaama keetiif jedhan. Tole injiilu. Karaawwan daddarba HIV natti hime. Karaatti HIV hin darbu. Televezyiinii fi raadiyoon. Egaa ijoollee viidiyoo irrattiin bohaartiin bashannantu shaashan baattiin jettu jedhee yaadesniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Warri chaanalii kanaaf haarawaa taatan gaa like, share, subscribe gochuu akka hin irraanfanne. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne dubbifna.